السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تافي دعوتو تغيي جالة تمام كبجمو الران تنمونا ما تكو أنا جايبا كفتين سمير فجري كده نام نقول أي نيوتشون كيسني نولم هنكتو مرجو بجاتين وفانا ترتي تاسسا ولتي دي بنجر دعوتو تنجي يا كوما إسنين جوانا تكوما سنجنا تركيجر تنجنا سيار سيقوني هوجي براهين كبوانا جايبا ربنا سنتي تهو hujii isaa maal waa Oromoo tanaa fi hayyoonni Oromoo waan isaan hojjetan bicha jechuudha hojii isaa hayyoonni Oromoo waan isaan godhan kana gadi baase Oromoon akkana jette namni akkanaa kun guutuun nama jechuudha Oromoon ifirraa yaaftee lafa isii qaaysaayis baaftee jirtudha siigaltee ajaa'iba waan sitti ta'u Oromoon lafa isii qaaysaa baaftee ergaanii ifirraa baaftee booda STB Oromoon akkas jette waa'ee Oromoo irraa dhaabbatee irraachi booda qabamee waa'ee inni waan Oromoo irratti haasa'uudhaa takka isinitti dhageessamee waliin dhageeffannu. irratti mari'atan hayyoonni qophii dirree waloo irratti mari'atan naannoon Oromiyaa garee dantaa ofii tikfachuuf caasaa Oromiyaa dhuunfateen bulaa jirti kanaaf weeraraaf saaxilamtee jedhan kanaaf naannichi naannoo abbaa fedheen weeraramu ta'ee jira jedhan akka Oromiyaan diigamtus fedhii mootummaa waan ta'eef naannoleen akka dowladda Oromiyaa dowladda male danaystayaal dantoodan wato oo waxoodan iyagun iska shaqaysanayo hayyeega akkuma ammaantana laallee waliin dhageenya kanatti sagalee siraaj sabaatii fi sagalee hunda walirratti asdheeti Oromoon maarree jette Oromoon midhoo jette Oromoon lafa teenya kana tokko bideen akkasuma lafa Somaalee kuma isaan saamu jiran kana mee isaan kana laala ajaa'iba waan isinitti ta'u Oromoon achi dabartee kun kuma waa'ee siyaasaa isaanii gadi fuutu miidiyaan isaanii soba garagaraa guutuu walitti qabee jechuudha oduu soba garagaraa dhiyeessaa deema maaliif kasaanii kun soba kana dhiyeessaa keenya kun maaliif lakkisaan gawan ajaa'iba namatti ta'u keenya immoo garuu dubbatu waa'ee soba idilee isaan haasa'an kana dubbii hin jirre tan isaan haasa'an tana uummata keenya isaanii irraas kaayuu hin fadhu jechuudha ammoo isaan mataa isaaniitiif gadi ta'aniiti Oromumaa akkana jechuu Oromumaatu kana jechuudhaaf yaalii biraa ofan hayyee siraaj sabaati gaasuni eega dhugaa waan inni jedhu سنو ياوي وبرورتو ارجع عركوي هو ضمنيه afaan Somaalee deebisee nama turjumaanaa fi jiru garuu inni kasaatitti beekumti fita nama guddaa inni feesaatiif adeeri dhageessu ni way nama taay oday baataa iska salaata iska duko qabiil iyo wax soo dhan ka bax dadka abdi ila shaqeyn jiraatay hadaa abdi ila shaqeyn jirtay anagu TVLF oo wax soo dhan waan ka soo xanaga koowday ka xad dadka la shaqeynaysa umiyada Ramadana ka xad hadalkaad wadana ka daa ayaan ku leeyahay koowday salaada duko iska joog meesha qabiil iyo qabyaalad iyo wax soo dhan siyaasad iyo wax lama garan dibadda ka joogta ka bax waan ku leeyahay anigu koowday laakiin ku socod fiidiyogaaga dhan ba waan siyaasa Oromoo dantaa garee fi dhuunfaa isaanii cinatti dhiisuun uummata dammaqsuun mirga isaatiif hiriirsuu qabu mannis garaagartee tokko malee dachee ofii tikfachuu qaba jedhu yaa Oromiyaan Rogat irrakkate mootummaan qabu waan mootummaa jedhamu ninkana wuxuu leeyahay runtii Oromiya wax dawlad la dhaho ma laha oo dhibaataysan tahay cidhiidhi bay ku jirtaa jiraate sila mootummaan barbura uf jiraachis osoo ummatan gargaarin naga ummataa osoo hin eegin ummata nyaachisee Viidiyoowwan jechuudha alaa hedduudhaatu jira mee dubbii jechuudha hin fakkaannee fi dubbii nama ajaa'ibsiiftuu fi kanneen namni tokko isaan hin fakkaanneedha garuu viidiyoo akkana hedduudhaatu jira mee dhaggeeffadhu. Tokko hojii biraa hin qabu beekadhu viidiyoon kun dhibbaan dhibbatti kan argaa jirtan viidiyoo nama Oromoo irratti hojjetamaa jirudha. Oromia di Mekah dhageessee kan inni jechuu jiru siigaltee mootummaan naannoo Oromiyaa kan Somaaliidhaatu dhiiseeti tan saanii tan Soomaaliin qabate sunu as deebitu biyyaatu akkasuma dhugaasaati maaliif waan jeetu jireechu tan suni garuutu waan mootummaan naannoo Oromiyaa keessa jiruu fi hunda isiidhaa garee jechuudha garuutu gogummaadhaatu itti jireessa kana gogummaa gurguddoodhaatti jiraata waxaan ku leeyahay dhageessu daaru labumaayne meel walba waan ka kaxaynana weliba haddana Soomaalida dhulka Oromada ku soconaysa habeen iyo maalinba kuma daynayno wallahi bilaay waan ka kaxayn doonaa laakiin adigu hadalkaagan iska daa waan ku leeyahay hadalkaagan videoga soo duubeysa iyo kuwan Oromada soo dhigdhigaysana
ka bax baan ugu leeyahay hadalkaagan iska yare aan nagu soo jeedin maalin walba kowdhe laakiin oromoon jechuun beeku qabdan namni kun gogummaa isaa jechuudha ilii dhabummaa isaa lafa oromootiif jecha hayyoota oromoo guutuu gadi baata maarraan qaaftan miti garra jooran dhiyaasu ay isaan kan bar nagee jiruutu isaan hojii jiraachuu dadhabe namni afaan oromoo dubbachuudhaaf soomaalee hojii jiraachuu dadhabe mootummaan naannoo oromiyaadhaa wanni cabjuuf osoo waa takka bar waan ajaa'ibas ta'u mootummaan naannoo oromiyaa osooniif uummanni oromoo mana barumsaa hin qabne mana barnootaa isaanii jaare indaan maal oromoo godhan eegaa mootummaan oromoo goobate erga oromoo naangoo qabattee soomaaliin bakka argattee uummata oromoo fixuu eegalte isin eegalte federaala keessaa gaafa tiibeelle fuun amma shitee bichiti namni jiru nama maata kan beekne wajjin jiranii kanaafuu viidiyoo kana sheer godhaatee laayikis godhaatee waan isin injaan gatuun chaatti galatoma namoonni chaanala yaabaaraa taatan seenaa dabeelatu sabskiraayib godhaa.